تكبير تكبير أسباني تجرم شيخ غنيا وجين ترتي غاري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ويقول في آيات أخرى المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إيغا وان دبريتي بليان كين خان ديرتي في خان دبرتي خان أردا جلبو راكيسة أرغمتن أردا جلبو خيسا مغالا غمبيلا غندا خبير حسنت خان أرغمتن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقى ربين قويا قمتو قويا خيست والأقرو قويا خيست دعائي والإفقونو قويا خيست يادا والدبر فنو قويا خيست قاريدة والأججني حمتو الرا والأرقنون بقى ربي تنقى الحمد لله رب العالمين. मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जागे सक गंदखेन्या रब्बिया की जाजरो मुस्लिम तो नी खडीरा हाथ हुजा खानी दुबर्तीरा हाथ हु गरी निसानी गरीडा जालल्लो न जाला सुब्हानहु व तआला जालल्लो गुजान नमनी वलफुदु को फाफोलिन जाला तुबेक बुल्ती वजिजारों को फाफोलिन जाला तुबेक माल रत वल जाला था दीन इस्लाम खना रत वल जाला था दीन इस्लाम खना तो वल जाला दानुंजा वलिफकु दानुंजा वल लगायानुंजा वल जलदी मानुंजा दीन इस्लाम तो आमंता तनतिनु अजजा रब्बी आमंता बरेदु तननुखने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. अर्रा warri bakka tanatti argame cufte keessanoo nama amantaa takka wajii mannuume akkanamoo akkanaame warruma ibaadaa qabuumi warra rabbitti amaneemi amantaa teenya tana taasitti illee itti milkoonu rabbi nu haa godhu ta akhiratti illee itti milkoonu rabbi nu haa godhu wannin je'uuf nama gubbaan nama rabbii keessi quduraa rabbii warra jaansa rabbi nun taasisin jiran mi aamin jaasirratti نما خيس في قبانس خالق قداسني ورب لرب هاتاسس. آمين يا رب العالمين. والله أتي ربي قلتي تانان خيس خانكيتم كل تانان ربي خانكي جتش نبي محمد نقفتي تمنتي تانا يا ملكي الدنيا اللي بانابر آخرة اللي بانابر يو كانت هاتي والله رزقي سلا حال كان يقويا جل فينيخا أبو دبنسن تنودر في دوسن تجلا في نوسن يو ربي تأمنتي مسجد بريدا خنا إبادة سعاد الدم أفر صلاة شنا يو جراتشفته نيك أبدرس كمسنو ربي كان كيسيف كنا يو أمو مسجد بريدا كن شباب الرايو كلاته من قدر الرايو كلاته هنگما متعلمة قفت يو مسجد خنا خجرات سوتاته ركو غرغودا رابيخ مسجد خنا جرات شفتني مي نجرات شفتني مي اتصالاتني مي مي ور اتصالنا جت الكباسا يا ما شاء الله اتجرتني عمر اتجرتني بر امو
warra rabbiin irraa qeebale rabbi sin haa godhu. Aamin jaa. Warra rabbi irraa jaalate san rabbi sin haa taasisu. Bari nama rabbiin irraa jaalate wallahi milkii gurguddaadha. Nama rabbiin jecha isaa jaalate, dalagaa isaa jaalate, ibaadaa isaa jaalate yaa milkii wallahi addunyaa fi akhiratti illee dubbiin keessa kanaa rabbi keessa kan nu haa tolchu. Keessa keenya iimaanan quraana rabbi nu haa dhiqu. Aamin aamin. Warra quraanan qoraafame san rabbi nu haa taasisu. Arraan tana keessatti ilmaan keenya barsiifachuun dirqama jiran. Mee sagantaa tiyya boodan itti deebi'aa. Nuti hedduun Harargeen ani ilma Harargeetiin hin beeka waan ta'eef. Ijoolleen Harargee ani ufarsuuf hin jedhu Harargee tanaa fi Arsii Bahaa fi Lixaa wala Jimmaa wala Wallaggaa hedduu Oromiyaa tana keessa deddeemetiin jira. Majlisoota kanas irra hedduu laaletiin jira. Ijoolleen Harargeedhaa ni xiqqaatti. Ifa gala kun. Haqa himuun firummaan balleessitu jedhanii beekan. Yoo majlisa Sheekh Muhammad Zabuur guddicha yoo fudhanne yoo majlisoota adda addaa fudhanne Oromuma gartee naannoo biraattu heddummaata warri barnootaaf dhufu. Nuti ilmaan Harargee maaliif diinal Islaam irraa akkatti uf duuba harkifanna? Mi amma warra ganda kana keessaa ganda Habira san jirra. Warri ilmaan barsiifataa jirtan Sheekh Biqbaas biratti ergataa ka jirtan kan ilmaan barataa jiru harka baasaa hoggu takka. Namuma hagana laal hanga muraas mi harka ol qaba humara koon qabu bar. Ka ammaaf qaraasifataa jiru kan ilmaan isaa barnootarra jiru kan ilmi kiyya kun ankara diini fin kennadhee ka jedhan namni diinal Islaam keessaa qabu ilmaan mi harka baas. Eywa warri gamana haya shabaaba kun bareed kun warra gana alaawaa eeggatuu miskiinaa warri ammoo waa argate hanga tokkollee tawaatti numa ergataa jirtanii ilmaan keessan sanitin du'aa isinii godhuu deema arraan tana inshaallah. Ilmaan keessan ilmaan barakaa rabbi isinii haa godhu. Ilmaan abbaa caalu ka jedhan san ka abbaa dhaaluu miti ilmaan abbaa caalu rabbi isinii haa godhu. Rabbi isinii haa godhu. Rabbi isiniif haa godhu. Ani wannin jedhu namni maal jee gaaf tokko Sheekh Ahmad Sharaf ijoolleen Harargeedhaatu hin jee bara waaqeen si himu jira waan argamaa ta'een si himu jira beekadhu. Harargeen waan wanni lama jirtuun sadarkarra ga'uun ishiin jabaataa jee nama rabbi rahmata isaa godhe malee. Wanni lamaa sun maali jennaan waan boolliti jimaa jirtuufi jee. Bolla jimaati fi kaanis waluma qabii habunaa haa ta'u waan boolliti jimaa jirtuufi waan boolliti farjiidhaa jirtuun ijoolleen Harargee bakka gahuun ni ulfaataa je dubbiin tun dharamoo dhuga dhugamoo dhugaa miti dhuga jaaboo ni agarraa bar ni agarraa ni beeyna majlisa hedduu ka jiru ka Sheekh Miqbaasis fudhadha ka gamanaatis fudhadha hedduu ijoollee Arsii ijoollee Jimmaa Baalee Wallagga kanaatu heddummaata malee ijoolleen Harargeedhaatuun hanga muraasa wallahi billahi ni beeyna gaabar ni agarraa misabo wanni kun mee rabbummaan nurra haa sharafu jaaboo aboo rabbi nurra haa sharafu diinal Islaam yoo aalim mootiidha Harargee qaba akkana mookkanaameti yoo aalim manii Harargee qaba yoo hayyoota Harargee qaba yoo barnoota warra waa barsiisu Harargeedhatiitu qaba. Mi'a keekkadha garuu ammoo nama gartee bishaan bahara keessa dhaabbatee nama dheebotu rabbi nun taasisin. Amiin yaa rabbal aalamiin. Warra bishaan bahara keessa dhaabbatee dheebotu rabbi nun taasisin. Rabbi nun taasisin. Mee ilmaan keessa ilmaan diin rabbi isinii haa godhu. Mee harka kanatti achi bal'ifadha. Ilmaan keessan aalimul allaama rabbi isinii haa taasisu. Aboo rabbi isinii haa taasisu. Rabbi isinii haa taasisu. Urjii addunyaan tun laallattee namni rabbitti amanuusa ilmaan keessan san rabbi isinii haa taasisu. Riskiin bashaq isinitti haa jettu.
tokkummaa rabbi isiniif haa kennu wal jaalatu rabbi isinii haa kennu wal dhaga'uu rabbi isinii haa kennu walii qoodhuu rabbi isinii haa kennu wal jala deemuu rabbi isinii haa kennu xiqqaa guddaa keessa rabbi isinii haa milkeessu qabeenya keenya rabbi nu haa qaaleessu akkuma hangaree futtanaa asii dubbataa jiran hedduu sababaa jireenya kanama jiraachisu rabbumaa kan sababaa jireenyaa ta'e immoo muka jimaa jennuu kanaafi bunaa fi wantoota adda addaati rabbi nu haa qaaleessu jimaa yaa rabbi jimaa nuu qaaleessi yaa rabbi yaa Allah nama gurgura yeroo takkaatiin hajji dhaqu rabbi sinaa taasisu arra hajjiin gara 1700 jirti gurgura yeroo takkaatiin nama hajji godhu rabbi sinaa taasisu arkana guuttachuu ni feetaniimi namni hajji dhaqe ni jira as keessa irra hedduun hin jiruume tokkolleen hin jiru nama dila kana keessa hin jiru osoo karaa baharaatilleen taate gubballeen ta'uu baat nin dalagadhe jee osoo karaa jalaatilleen taate nam tokkolleen hin jiru as keessa namuu hin jiru miskiina wallahi hin dheyne ban nuti hundinuu walumaanuu hin dheyne qabeenya keessan isinii haa qaalawu meeyira takkaan nama makiinaa bitu rabbi sinaa taasisu amin yaa rabbal aalamiin ilmaan keessan isinii haa qaceelu bultiin teessan isinii haa qaceeltu dalagaan teessan isinii haa qaceeltu kanaaf hadaraa jiran ilmaan barsiifa namni yoo ilmaan barsiifate malee bakka ga'uun ulfaataa beeka saboo nama yoo ilmaan barsiifate malee gaafa ati addunyaa tanarraa deemte hanga muraasatiit yaa rabbi abbaa kiyyaa rahmata godhi jaa dubbiin tun kijiba moo dhuga namni waan baratin ammoo kanuma oduma ofii akaaftuu akaafaa dhaalchifte akaafan akaakoo abaaboo kanatti wal dabre kaanit dabre kuni hogguu ati duute abbaa kiyyaaf allaa marhaam hin jiru maal jaa malee akaafaa fudhatee kara oorruudhaa fiiga malee yoo waa barsiifatte immoo yoo quraana barsiifatte yaa rabbi abbaa kiyyaa rahmata godhaa jaa hoodhaa tana masjiidan jaaradhaa abbaa kiyyaaf rahmata na kadhadhaa jaa nama waa baratee tokkasani yoo waan baratin baganarraa jeese warri ju'uu bashbashe mee waan ajaa'ibaatin sima gaaf tokko nama jabarraan dhage nama sheekarraan dhagahee idaa isaanuu karaadha deemuu jiranii janaazaa salaatuudhaaf janaazaa yaamanii kara janaazaa deemuu jiran oorruun dallawa qabdii beeyta oorruu dallawa itti ol dheeratee keessa jiru kana joolleen shabaabaa takka jimaa guuratu jirti osoo guuratu jirti maal waliin jetti aboo ilmi ebaluu sun abbaan irraa du'e gaa'ee mana jaarate kunis abbaan bara dheengaddaa du'e qaadhimate kunis abbaan akhiramee jira mana jaarate keenya ammoo du'uu didee dhiiroo akkama rabbi nu godha waliin jetti ijoolleen didee du'u mee osoo beekumsa qabaatte akka ni jetti ijoolleen tun ni jetti abbaa du'aan ni feeti abadan hin feetu kanaa mee dhaabbadha jetti isaan hin arganii dallan ol irra dhaabeeta dhaabbatee caqase eegaa ja'aan kunis dhugo jette boo an kiyya tokko faan uumama takkanatti kennuu didee ijoolleen ebaluu matoora bitatte kunis maareeje an ofirraan karaa suudii deemee bishaanitti takkaa du'a takkaa ubaa ja'a tokko keessaa tokko ammoo kiyya tokkos du'u didee numa jira haga ammaati hogguu silaa dhibamellee haakima gizee dhaqe numa fayyaa jettee ijoolleen tan haasotti mataa akkana godha jimaa coree guuraa ijoollee waan kana sayaaboo edaa ijoolleen dhuma keenya feetiin je'e wallaa isheeticha seedaa ijoolleen dhuma keenya wanni waan kana fide maal wallaala tokko farratti wallaala hogguu lafaa ol ka'an ati amantaan barsiifne arkaan isliminnaa hin barsiifne yoo tan haasa'uu baatte waan biraa maal haasoyti arra sargii gande eenyutu jira jettee qo'atu dhineddaan si taphanna waan ta'eef arra gandi intalatamtu heerumaa arra eenyutu fuudhaa bakka san dhaqani jimaa guratan ganaa bakka sani argamu achumaa waan adda addaa caqasan munkaraa dalagam daansidhaa dalagam khalaas ijoolleen teenya ilmaan keenya waan akkanaa keessatti guddachaadhaa jira booda immoo maaltu nu dhaala wanti wallaala waan ta'eef yoo beenxen dhuftes waaqeffataan dhufuus
Haayilaandii wama bishaan itti naqan fuudha waan ta'eef nuti kana hogguu janii itti himan marabbaa hogguu jaluma fiigaa jechuudha. Hadara ilmaan waa barsiifadhaa. Ilmaan qaraasifadhaa. Ijoollee taanis musaafirummaa oofaa deemtee haa barattu. Tuunis asitti haa qaraatu ishee miqbaas biratti namni yoo waa barate malee bakka gahuun ni ulfaataa. Rabbi isinii haa laaffisu. Rabbi isinii haa laaffisu. Guyyaa irraa kana guyyaa milkii, guyyaa argataa, guyyaa rakkina keessaa bayan, guyyaa kadhibamellee fayyu Rabbi nu haa taasisu. Rabbi nu haa taasisu. Amiin amiin. Arra wanni dhufneef gaaddisa islaamaa gadi dhaabuudhaaf. Mee laal yeroon amma jirru tun yeroodhaan namni hundinuu haara baafate. Reefuun tana du'aa keessatti manguddichi tokko as dhaabbatee waan tuqee waan san Rabbi fiixan waa baasu. Amma waa xiqqollee ta'u waa juu jirraa misaa? Juuttiin jirru? Haftee gaammas guddootu hafee bara. Ta hafteellee jala nu haa buusu jee reefuun tana du'aa godhee jira. Waan dhugaate Rabbi jala nu haa buusu. Waa hedduu nu raafeemi. Jala Rabbi nu haa buusu. Ija banannee yeroodhaa sirna dabre keessatti. Taanis ni dhageenyee, taanis ni dhaqqabnee gaafa namni hangi muraasni marii diinal islaamiif wal gahee mali wal geessan hogguu jan adda facaasan. Gaafa muhaadaraa guddoo galamsoo irratti dalagame yeroo gabaabduu keessatti haa facaasan namni ni beeka kana fakkaatu nutillee ni beekna waan ta'eef. Arra Rabbiin sirna sanurraa lafa kaayeetii ba'aa nurraa buusee gamoo jaaradhaa dachii anaatu isinitti godha isinummaan jaaradha haje'u Rabbiin bakka san nu dhaabe alhamdulillahi rabbil aalamiin. Rabbiin kanuma gaafa kaan hawaasa facaasee arra ammoo hawaasa mataa walitti qabutti jiru alhamdulillahi rabbil aalamiin. Namni taariika dalaguu qaba. Dhaloota boodatiif bu'uura tokko waan bareedaa tokko lafaa keenyee biraa deemuudha qabna. Daaroon labuu baga Rabbiin warra daaroo labuu isin godhe. Ni aamin jaamoo? Baga Rabbiin daaroo labuu isin godhe. Wanni waan kana je'eef وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم جيبا ربين قافا خان نمتج جلان أسكيسا قام قدي خانان به قرآن في نبي محمد في أمن ترى نما تيبسو إيقالان ربين علماء أكجرت بهاسين سر أستقرن نقول الحمد لله رب العالمين ونسو خير تاتمو خير انتان خير تاتمو انتان والله خير قدرتات أرى متعلمتوني gamanaan facaanii madda haraashii naannoo adda addatti dhaabanii daaroo labuu tana keessatti karaa ganda 69 keessatti dhaabamee wanni kun baratamaa jira alhamdulillah rabbil aalamiin. Haya gandi Khabir Hasan madda haraashii asitti baratamaa jirti maal jettan duraan ifammoo itti jiranii duraan ايوه هوا ماده راشي اسكس نجرتني هوا ماده راشي نجرتني مي تاكا مسجد خنرت اي بيتي ماده راشي كيف فمجرا غزي ميغا كيف فم غزي فريمي الله اكبر مي هاوان كين مي سنوس اغوتاك هاوان نجرتني مي اكيس shamarreen ni jirtaniimi mee oggu takka gaakkinaa gootan waan irratti eebbifamtan san waan irratti sheekkotiin dhuftee du'aa isinii goote san meegis takka gaafii deebii ja'aati na dhageessisaa du'aa inni isinii godha inshaallah sagalee ol fudhadhaatii ja'a su'aal itti fufi Nabi
هايا غلطوما هيا جزاكم الله خيرا ايوه اما غا خاوني اگر مال جت لفلالتمو اول جتمو ويتكين اما يرو جولن دائمني هاوني في شمرين توحيد كتر انغلاف تخنا شبابني هوديرو وان كان تجر تمو موسي ورا مكان وتداوتو سني مو ورا براتا جرو ديرو مال جتان دبنا ربي ابي درب لا في جنمتج نمو تنجروبي مال جت ماده هراشيو غوجان مال جتان ganna qamteetti ittiin deebine jette amma akki gootan irratti deebi'aati barnoota sana itti fufaa akkam jettan irratti deebi'aati itti fufaa barnoota sana akkam jettan ni feetaniimi mi amma yeroo ijoolleen tun gaafii qabrii keessatii fi wantoota adda addaa kana ganneetu kana ragaadhaan nutis isliminnaa tana walumaan himan nutis muslima isaanis muslima tahuu bira kutee shabaabni dilli amma nalalaalo kun warra ijoollee san kajeelaa jiru ni fuuna jee garuu namni dura tokkoffaa ufiifis waa barateet warra waa beeku kana kajeela akkanumatti ufii harka maratanii taa'anii hogguu jimaa quufanis matuma kana godhuu qofa yoo ta'u taate matuma kana qofa akkana godhu yoo ta'u taate rakkoo guddaa isinis rabbi isinii haa laaffis mi amin jaa rabbi isinii haa laaffis rabbi isin haa barsiisu quraana fi hadiisa rabbi isin haa barsiisu warra bakka ga'u rabbi isin haa taasisu yeroon amma jirru tun yeroo gammachuuti yeroodha mirgaati haga tokkollee ta'u yeroodha mirgaati yeroodha muslimtoonni yoo wal gahanii waan fedhan marihatan amantaa ofii guddifachuudha irratti wal marihatan abbaan fedhe kanama gaafatu hin jirre rabbi yeroo tanaan nu eega alhamdulillah rabbil aalamiin ni alhamdulillah yaa aboo khairii dalagu rabbi isin haa laaffisu aamin mirqaantaniimi khairii dalagu rabbi isin haa laaffisu walitti isin haa qabu arraan tana nama araddaa tana warra maqaa itti godhu rabbi isin haa taasisu aamin akkuma beekamu sheekotiin bobbaadharra jirra hanga as duraa darasoota bobbaafnaa amma immoo taraan kan sheekotiiti jenneeti bobbaadharra jirra sababaan isaa maal gamoo dachii kaarimeetira 260 haruma asfaaltii guddaa baale deemu kanarraa kantiiban magaalaa machaaraa miicataa dachii bareeddu walakkaa haraatii nuuf kenne allahu akbar dachii san irratti gaaddisa islaamaa tokko dhaabuudhaaf marii bareedarra jira marii bira kunnee guyyaa lakkaawwannee taakka 2 jennee maallaqa waan argame sanii walirratti deebifnee amma jaaramaya meeshaa buusuudhaaf yeroo gabaabaa keessa jirra allahu akbar araddaan jilba godhatis irratti ni hirmaattan moo hin hirmaattan keessani buufattaniimi maallaqa ni baaftaniimi re'ee ni kennitaniimi horii ni kennitaniimi maallaqa ni kennitaniimi allahu akbar mee warri inni kennina jettan harka baasan agarsiisa waan rabbi isinitti kenneen nuti gamoo san ni jaarraa jechuun afaan qofaan osoo hin taane kanaanis numan jaarani bartuun